sababiin suuraan keenya gaddeeffamuu akkamitti nama sirba Jimmaa hin sirbine tokko nu tuffate tokko laxxanii achitti argamtanidha. Nummoo kabaja waamichi VVdha waamamne malee VIP miti wallahi. Qoy waraqata si erga. Kanneen keekaa jiran utuu sirban dhaggeeffatini jetteedhumaan keekaa jiru moo sirba isaa keessatti waa'ee Jimmaa irra deebiin kaaseera. Itti dabaluunis ilmaan Maccaa jedhe. Ilmaan Maccaa keessaa Jimma isa tokko daangaa Maccaa jechuunis waameera. Akkasumas maqaa Jimmaa qofaatti waameera. Yoo si ta'e waamicha tokko yoo namni kabajaa waraqaa manatti si fide in ooltu natta maali yoo ta'e erga ta'een booda waan jiru addaan baafatta. Ani kalma tokkotti waamameen naqee erga naqee achi ga'een booda wanta bareen jiru albamichis hin banamne kaasettiin hin banamne hunda dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Warra hawaa banaa muu beekoy hin sobinnaan jedhaa jiru yoo gurra qabaattanii dubbadhu muu beesh. Dubbadhu tokko ishii fixee kee kan jira kan kontarbiina goota lafaa qabu. Warra hin sobin jettanu sirba loltuu jedhu isiniif han kenna hojii manaa isinii kenna sirba loltuu keessattidha. Ni banaa jechuudha. Gurra sirriitti gurras qabaa taappi godhaa jechuudha. An wallahi jecha tokko hin dubbanne sirba kana namattan bilbile gaayyaa kottuuti addanaa baasee barreeffamaan jira waa Jimmaaf jimmitee barreeffamaan fa'aa jira akka sagalee qofa miti sagalee isinii galuu didee loltuura yoo seentanii daqiiqaa 2 sekendii wayii irratti waa'ee Jimmaa na awwaallattaa waan jedhu akka faarsuuttiyyuu akka ofittummaatti jechuun akka kooti jechuutti akka sirbeedha. Egaa sirba tokko tokkoon amma jimmitee jechuun maal jechuudha jedhee na gaafate tokko. Maa Oromoo maal kun? Abdii Geetaachos kaleessa jira qimma taagad deebifamaan argee. Taagad deebifama. Koosartii irratti yeroo taagad deebifama. Uummata dhaggeeffadhaa. Amma mucaataa yeroo jedhan sana naa fidaa. Mucaataa yeroo jedhan sana isatti qabii ganna lakkisi jedhe sarratti illee shirnaa godha. Sirba aadaa Jimmaa fideedhaa nu dhufe. Viidiyoo miti joo audio miti audio malee wantichi gattumee ol fuudhee miti wanni isin hubachuu qabdan maqaadha. Sirba aadaa kotaa hundaa viidiyoo wayitiin sirbamne jechuudha isinii galee audio maqaa waame Iluu Baaboor keessa Wallagga keessa Wallagga nama maqaa Wallagga keessa waame malee maqaa Wallagga iyyuu walii galatti waame natti hin fakkaatu. Warri tuun dhugin sakkartan warri tuun argin dubbattan warri tuun dhaggeeffatiniif sabaaftan of yaadadhaa dura dhaggeeffadhaa fita. An sirba kana fayyaa dhaggeeffadhee fiteen eddee lamattis hin kaase ilmaan Maccaa Abdii Geetaachoo baga nagaan dhufte ittan deebi'a booddee. Suuraa fa'i gad deebi'e Abdii Geetaachoo akka namni tarramsaa jirtu nama 500 immoo maal namummaadhuma keessaa galchaa jirti. السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميديا نيتورك Bagana gangara miidiyaa kootii dhufte oduu dubbisaallee turre waa'ee sirbaa irratti xiinxala wayii kaamne artistaan Du'aalem Gosaa maqaa kutaalee Oromiyaa waamaa ture sirba isaa keessatti namoonni dhaggeeffataniitu aadaan sirbi sun viidiyoo miti audiyoodha jechuudha. Sirbi sun audiyoo eega ta'e booda maqaalee kutaalee Oromiyaa keessaa kaasaa ture. Aktiivistoota Jimmaa kataan immoo maqaan naannoo keenyaan kaanee jechuun komii kaasaa turan. Maqaa keessaa hafee jedhan eessaa akka fidan hin beeku. Sirba isaa loltuu jedhu keessatti naannoo daqiiqaa 2 sekendii 6 kaasee jirutti waa'ee Jimmaa dubbata. Jimma jimmitee jedheeyyuu sadarkaa qananiinsaa keessa darbee wayiin dubbataa jira. Tarii Du'aalem Gosaa kana dura waa balleessuu danda'a. Kaleessa immoo akkuma kutaalee Oromiyaa keessatti maqaa kaasaa Wallagga keessaa waamaa ture. Akkuma Arsii keessaa waamaa ture. Jimma keessaas waameera. Kanarratti ati immoo koonsartii irratti jedhanii suuraa kee sadarkaa gad deebisuu haadhaaf abbaa kee arrabsuu siif mubaarik dabalatee namoota achitti suuraa kaatanii namoonni hedduun isin qeeqaa jiru. Fakkeenyaaf aktiivistootaan arge keessaa warroota Jimma jedhaman kanneen akka Amaborishaa viidiyoo poostaaniin arrabsoo fayyadamaa turan Xaayir Oroo ka jedhan waayila keessan tokkos koonsartii sanan dhannee Naawwii Jabal ka jedhamus barreeffama wayinuu barreessanii turan. Jarreen kun maal barbaadan wanna nuun galleessu jira waan ifanuu ta'utu jira moo mee kana wal qabsiisi Abdii Geetaachoo waan hun jedhime. An waan kana hundayyuu quban qabu akkuma tasaanii TikTokii baneennaan isin arginu wal isinitti galee anni makaratti yaada kennuu baadhee yuunatti tola sababni isaa kuni artiidha hojii artiiti maaliifi meebii namni akka gandaatti waatti dhagahamuu danda'a namni hunduu ganda ofii hin jaallata ani yeroo tokko
yeroo ijoolleen sirba jimmaa baasanu auzu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maal jedhanii arrabsoo ijoollee keenya danuu nan argaa. Yeroo amma fakkeenyaaf Isaaq baay'ee artistii jabaadha wallaahi waanuma hiriyaa keenya ta'eef bicuudhuma ijoolleen gadi qaqqabdeetuma hin jabeessu malee wallaahi sagaleen isaa sagalee Andu'aalam Faatii gad miti. Ispeeshaalii an wajjin nyaannee wajjin dhugnee dabarsineerra. Inni waltajjii irratti hojjetuu fi isteejii irratti hojjetu edit godhamee istiidiyoo keessatti hojjetu tokkuma. So wanni kuni waan ammoo irratti dubbatamuu qabu sanatti fakkaatu maaliif Abdii waa tokkotu jira waan si hubachiisa dhiifama naa godhi warroota maqaan hin kaane jedhan maqaan keera beektaa maqaan jimma hin jiru jedhan inuma hin jiru jedhan beektaa jira garuu akka jiru ati hin amanne moo si dhaggeeffachiifne moo ati iyyuu hin dhaggeeffanne moo jira maqaan bar dogoggora sunumti dhagaye waan sitti maan ilaa Andu'aalamiin yoo jaallanne yookaan akka aadaatti sirbi naannoo keenyaa nuuf hojjetamu yoo barbaachise akka ilma Oromoo tokkotti gaaffii gaafachuun mirga namni kamuu hin gaafannaa ifiniif dhufee viidiyoodhaan akka inni hojjetu affeeruun hin danda'ama. Sigalee hojjedhu uummanni kun sitti mufatee jira. Uummanni immoo gaaffii gaafachuu danda'a. Uummanni immoo jechuun immoo warra sooshaal miidiyaa kanarra warra tiiktookii irraa miti. Lafa jira namni sigalee namni yoo barbaade namni yoo gaafate hojjechuufii danda'a. Garuu duuchaa dhawatti gadi ba'anii waan kanarraa dubbachuun wallaahi sheemiin na qabaatuma sitti dubbataara. Wanni kun baay'ee nama dubbachuun namatti hin tolu waa'ee kanaatiif. Dhuguma immoo sirba jimmaa jaallattan abbaan giddii baasaa jira dhaggeeffadhaafi. Abbaan giddii hojii babbareedduudhaan dhufaa jira I think. So isa dhaggeeffadhaa jajjabeessaanii malee dhiisaa kun hin bareedu. Namnis nutti kolfa. Namatti nutti kolfisiisna rabbiidhaati. Maal? Auzu billah. Namoonni gurguddoon tarii viidiyoo kan dhaggeeffachuu danda'u. Haasaan kun bira ga'uu danda'a. Ijoolleen keenya baddeetti sirbi jimmaaf sirba mudii jettee wal nyaataa arti jedhanii namni nuti. So dhiifama. Namatu natti bilbilee. So namni akka namatti kolfu hin godhina namni namatti kolfa. Maybe akka qeeqaatti akka gaaffiitti gaafachuu hin danda'ama. Bariftaan yoo barbaachisaa ta'e waan bareedaa viidiyoodhaan akka inni hojjetu gochisuudha malee hin ta'u waan akkasii maqaa ganda kabajamaa godina kabajamaa kana akkasittiin sirbatuun sirbamnee jennee haasa'uun hin bareedu waan ta'eef xiqqoo tasgabbaa'aa of ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Waa'ee suuraatu gadi gaggaragalee an mataan dhukkubaa ture sii. Mataan maamna dhukkuba yaada silaga lakkaa suuraa koo gadi gargalchanii naa mataan dhukkubeen amma reefu kunoo bakka amma ergan dubbii kana bicuu dubbadhee hubadhee ni seeq mana yaalaa deemu fayyaa yaalaa ture beektaa mataan dhukkubnaan so suuraan gadi garagaluun waan guddaa miti rakkoo hin qabu ol garagalchaa ilaalaa warri nu jaallatan yeroo suuraan gadi garagalu so namaaf 200 jira hunduma keessa nu baay'een jira baay'een kabaja kun waa tokko jedhan immoo akka dhaamsaatti Abdii Siumaanis ta'e Mubaarakiinis ta'e Tigraayitti koonsartiin si waamamnaan akka namni waa ana bolumuuman si himaan. Koonsartii Tigraayitti namni sirba wayii qopheeffate koonsartii kottu jedhee waraqaa wayii yoo si waamichi si taasifamnaan Tigraay keessa Amaara keessa Walaayittaa keessa biyya fedhetti namni si waamnaan Habiibii kiyya dhaqiiti koonsartii sana wallaahi dhaqi. Uummanni siyaasa adeemsan beeku beektaa. Uummanni mana taa'iti gaafati rakkatte ajitti gaafati gadi dhokatte ajitti eddeetti jirtu iyyuu namni si beeku hin jiru. Hin beeku siyaasuma biyyuma kee guddisuuf ganduma kee guddisuu fi bakka kanarratti mul'achuun kee dirqama ta'a jechuudha. Warra ta'anii ulan ta'a. Si galee? Dikkeettii dhaggeeffadhu laala tokki. VIP noormaalii miti. VIP miti. VVIP tu nu ergame baay'ee kabajaan VVIP very very important person jechuudha maanaansa. Isaan kabajaan waamamnee bilbilaan ofiisaa nuu bilbilee ijoolleen nuu bilbilanii hirmaanne sinii galee. Kun immoo wanni isin nuu qabachuu qabdan ijoollee keenya qaqqaalii. Jimmaan bakka buunee miti kan nuti deemne. Abdii Geetaachoo ofan bakka bu'ee deeme baay'ee. Of single personiidhaan nama dhuunfaa tokko ofan bakka bu'ee deeme malee Jimmaan bakka bu'ee miti. Tokkummaa bakka bu'ee miti Mubaarakiin bakka bu'ee miti ofii kofan deeme waan ta'eef akkasitti naa hubadhaa. Namni immoo abdii maaliif deemte naan jechuu danda'u hin jiru. Abadan jiraachuus hin danda'u. Maaliif an ofiifan deemaan akkasitti quba qabaadhaa. Hojii kee irratti si awwaaluu barbaada beektaa. Atuu yoo deemte mul'atte hojii kee mul'iftee biyya kee guddifta beektaa.
mul'achuun kee dirqama bar. Namni maaf ajjiratta jedhee bar nama si waraanuu si barbaadu biratti mul'achuun kee gaariidha bar. Utuu nama si waraanuu si barbaadu ta'e biratti mul'achuun kee jijjiirama biyya guddisuu keessatti isa tokko sii galee utuu nama baalgaaraa kee ta'e biratti mul'achuun kee waan ati achi informeeshinii ati funaannataa jirtu waan ati irraa barataa jirtu deemtee diina keettuu deemtee waa barachuu qabda obboleessa kee miti habiibi. Innaqiniin kun dogoggortaniittu. Nootti gudi habiibi. Amma Musee waa tokko qofan jedha. Galatooma yaada kana kaasuu keessaniif uummata ibsaa. Abdi qoy. Hawaa tokko jechuun barbaada maa inni beektaa? Wantan jechuu barbaada. Ijoollee keenya dhugaa dubbachuudhaa fi isa kanaaf otoo hin taane annaa wajjimmaan keessaa muuziqaan ba'u nu wajjimmaa muuziqaadhaan hin beekamnu. Quraanaani malee uummatuma jimmaa keessaa naanni muuziqaa baasu artiistiidhuma jimmaa keessaa naanni muuziqaa baasu gad deebiftanii qeeyxu. Isa maqaa keessanii miti gola keessa waamee isin faarsullee gadi deebitanii arrabsu. Gadi baatanii arrabsitu. Inni kun immoo takkaa obboleessoo takkaa arsii keessa dhaqee udaanuu hin danda'u udaan gurguddaa naal xiiza hudduu isaa irraa murree ol deebifne wallahi arsii keessa dhaqee udaanu dhiira arsii keessa dhaqee mee afin caayu bushtii zariidhaaf si gadi ximbaadhaam gizee namni isin irraa lashi jedhe afaan keessan hin banina fakkeenyaaf yoo sirbi kun qoy Ribnuuna dide eenyuun jaaladde akkana goota eenyuun boojifte akkana goota dhaqee jimmaanii ribnuuna dide miraa qabaanyinu buleeso nuti yoo sirba barbaadde buleeso sirba torbaan guutuus iyyisiisu baasna yoo barbaadde warshaa kophee baafna yoo barbaadde warshaa paantii baafna yoo barbaadde miraa qabaanyinya nuti barri habibi kiyya qabsoon arsiin keessa jirre qabsoon bar Abiy Ahmed nuti warra baadiyya gidee Tigreen hoggaa meeqa Abiyyi funyaan irra udaantu sana eessartan isin Jawaar Mohammad achii fuudhee udaan Tigree keessaa fuudhee 4 kiiloo seensise Abiyyi xiizak barka Oromoon qawwee meeqaan dadhabde laaptooppii takkitti akkana goggodhee Jawaar Mohammad akkana goggodhee laaptooppii takkaan irraa buusee bar xiiz gizee nama arrabsitan walaaladha gizee waa jetta walaaladha ummata arsii kana ittiin hin dorgomina adeeroo kiyya ummanni arsii jechuun arsii sanduuqa obsaa siin jennaa bargaafa si dubbannu nuti obsinee dadhabni kalaas wanni marti arsii keessa buunaan wanni arsii marti arsii taanaan namni arsii wayii sirbinaan maraattan nuti yoo sirbi jimmaa dhaqee hirribnuu na didee jimmaan deemee hirribnuu na didee nama waa nyaatuu danda'u isin yaamne wallahi nama waa nyaatu danda'u kee'oliin isin yaamne tasammaa isin yaamne mubaarakiin isin yaamne abdii geetaachoo isin yaamne nama qixxaa guurachuu danda'u isin yaamne bakka nyaattan ish faayida maafii faayida ana wanne getti barartiisiisaaf zeeruu sunillee ol baate abbaan giddii dhufa abbaan giddii qofti yoo dhufe sirba jabaa kam sirba maaroo maashooti yaa maaroo maashoo maashitti maashoo maashitti maashoo maashiyee maashiyoo maashitti kana malee maal sirba yoo dhufe abbaan giddii qofti Numa toli voya artist Andualam Gosa Numa toli voya Numa toli voya Numa toli voya Numa toli voya Akiti sirben argine Numa toli voya di bar Habibi Andualam Gosa Kibar ilinya Habibi Shi amat giza Shi amat Endac etionalle Uletanya econo ምን ታመጣለህ ስለሱ አሁን ታወራላችሁ ሸሚን ሲን ቀቡዋይ አርቲስት እንደዋለም ጎሳ ጊዜ ያሶይታል ጥቂሹ ማንሳል ፈጠኒ ሙጫዬ ሮዲዮ ከሰዱፌ ቤከምቲ ሆረቴዳ ሙጫዬ ሮ ከሰዱፌ ጃለተም ኡመታ ሆረቴዳ አጨ ለመፋቹ ደንደሳ ቢቢ ትቀናለ በቅናት ትሞታለ ወላሂ ኦሶ ሂናፍቱ ዱታ ኮፕሊንግ ጎዳ ሜ ወረዘረተን ሜናም ዲበሽን እንዴተኒ ኮፕሊንግ ኒሩ ጊዜ ነም ዋይ ጌስ እንዱበቱ ገን ነማ አረብሲ ተናም ኩን ገን ነማ አረብሱ ሚት ነማ ቀይ ቁፍራ ደቢሱዳ ነማ ቀይ ሱፍራ ደቢሱዳ ቢቢ ወላሂ ኮፕሊንግ ጎዲ ሲገለ ከናፍ ወኒ አርሲቱ ኮዮ በይ ኢሲን አሞ ቲምቦና ኢልማን አርሴ ዴማቲ ዲዊት ጎዳ ነገላ ገቡአ ዲዊት ጎዳ ወሪካ ነማ ገዲሴ ሁንደ ጀላ ነማ በካ አርሲሰን ገዲሴ ሁንደ ጀላ ዲዊት ጎዳ ሀቢቢ ምን ታመጣለ ቀዘናም ትሞታለ በቅናት አርሲዮሙ ኦሊ ሀቢቢ ኤኑ ኦሊ ወኒ አርሲዮ ስር በሙባር ገዲ ቀበሜ ስር በማቢቢ ኪያ ሹፌን ስር ቢናርጊቴ ጉርባን ኑማ ቶሊ ፎያ ና ሌንጂሶ በቃ እኒ ሌንጂሶ ዱሰቱ ሂናፍሲሴ አማን ዱጋ ረቢ ሌንጂሶ ቦራ ኦፊ በቃ እኒ ዱሰን ተገርቴ በቃ ሌንጂሶ ቦራ ኦፊ ዱሰንቲ በቃ ኡመኒ ሚረ ኬስ ገሌ በቃ
Dhugaan sitti ma dhugaan jirtu kana bakka inni leenjisoo sirbe sanitti miira keessa gale nama waa nyaatuu danda'u isinii yaamne Mubaarakiin isinii yaamne Naawii Jabal isinii yaamne Abdii Geetaachoo isinii yaamne Kee Oliin isinii yaamne nama qixxaa guurachuu danda'u isinii yaamne bakka dirqama bakka abbaan giddi illee ka garaa guddaa dhufee waa nyaatu qaba. Maashoo maashoo sirba tokko isin dhageessisa qooyaa. Sirba tokko. Burtukaana goote siyaamaa tambula isin bakka woomoo yaamaa bultaniisi. Dhiirri kaafata shamarri kaafata ookaa warra quraanaati jedha yoo wanni takka gabbayee bakka warra quraanaati nuti qula uuzu nuun male nu qula uuzu birabbil falaqin nuun male min sharri maa kalaqin nuun male walilladhiina aamanu nuun male bakka nu wali nuuni male mee baballeesee dhage sawwaa sana tadheessa deewaa maraa balleessa gadee sarboo si kikkisine si lakkii sin jibbine. Iranga de sarboo si kikkisine lakkii wayoo sin jibbine.